Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya inshaallah har'aan tana akkaataa itti saala zayinii shari'aa hundarratti ittiin dawwalu akkaataa itti hidhattan akkaataa akka inni birri ofii isaatii hin fudhannillee ittiin gootan isin agarsiisa. Hamma dhumaatti na faana turaan isiniin jedha na hordofaa inshaallah. Zayinii ittisaala shabakaa hundarratti kan dawwalu inni tokkoffaan isa daqiiqaa 25 riyaala 2 fi nuusan daqiiqaa 25 riyaala 2 fi nuusan akkaataa isatti hidhan 959 laa tokko gara 959 ergituu jechaadha riyaala 2 fi nuusa. Akkasuma daqiiqaa 125 torbii tokko akkaataa isa itti hidhan ammoo 959 laa torba qubee laa torba gootanitti ergitu achi booda riyaala 13 fudhataa torbii tokko keessatti kan dhumatu jechaadha. Ammallee daqiiqaan 500 shari'aa hundarratti kan dawwalu akkaataa isa itti hidhatan 959 laa 30 daqiiqaan 500 riyaalli isaa riyaala 30 jechaadha kan inni ittiin hidhatamu. Akkasuma jara kana erga hidhatanii akkaataa itti ofirraa ittiin dhaabdan akka inni ofii isaatii deebi'ee isinirraa fudhanne akkaataa itti gootan qubee caa'aa fi laa lakkoofsa tokko yoo gootanii itti ergitan deebi'ee ofii isaatii isinirraa hin fudhatu hanga isin ofii keessanii itti ergitanitti jechaadha. Kun riyaala 2 fi nuusati. Akkasuma kan immoo 125 kan torbii tokko kanas caa'aa laa lakkoofsa torba kanaan akka inni ofii isaatii isinirraa fudhanne akkaataa itti gootan keessa isa tokko jechaadha. Akkasuma kan 500 yookaan kan daqiiqaa 500 kunis laa yookaan laa caa'aa laa godhuudhaan lakkoofsa 30 gootanii gara 959 tokko ergitan innis deebi'ee ofii isaatii isinirraa hin fudhatu. Yoo ofii keessanii deebitanii itti ergitan malee isinirraa hin fudhatu jechaadha. Akkasuma kanaa fi kan kana fakkaatanii inshaallah akkuma amma tartiiban argaa jirtan akkaataa itti irraa deebi'an akkaataa itti hidhatan hisaaba birrii isaa guyyaa hunda isaa ammallee daqiiqaa isaa kan jalqabatti argitan kun 25 550 sun kan torbiitii 25 akkasitti jira jechuudha. Riyaal isallee kan amma argitan kana ramzii yookaan inni itti ergitan isa sanii jechaadha. Kan ittiin dhaaban kan dhumarra jiru gara harka bitaatiin